Kilaboota 36 caaseffama liigiitiin dorgomsiisaa kan jiru Champions League Awurooppaa bara kana torbee ja'affaarra gaheera. Torbee kana taphoota xiyyeeffannoo argatan keessaa taphni kilaba yeroo jalqabaaf hirmaannaa dorgommii kana argate Jiroonaa fi shaampiyoon yeroo 6 Liverpool walitti fidu ni eegama. Jiroonaan taphoota 5 darbeerraa qabxii 3 qofa qabatee sadarkaa 30ffaarra taa'uun marsaa itti aanutti darbuuf carraa dhiphaa qaba. Morkataan isaanii ammoo Liverpool taphoota 5 injifachuun ga'umsa olaanaa ramaddii olii galaa dursaa jira. Leenjisaan Jiroonaa Michel Sanchez gareen isaanii Liverpool injifachuuf waan addaa raawwachuutu nurraa eegama jedhaniin waan dandeenya ni yaalla kan jedhan Michel seenaa hojjechuuf akka morkatan dubbataniiru. Liverpool garee cimaa addunyaa kanaati kan jedhan Michel dhibbeentaa dhibba morkachuuf qophiidha. Abjuun taphattoota garee keenyas kanuma marsaa kana ni darbina yoo ta'e garee koof waan guddaadha jedhaniin. Leenjisichi gareen isaanii taphataa sarara fuulduraa lammii Ijiptii fi Liverpool Muhammad Salah irratti xiyyeeffachuun akka taphatan taphattoota isaanii akeekkachiisu Super Sport gabaaseera. Leenjisaan Liverpool Arne Slot goolii eegaan garichaa Alisson Becker miidhama ji'a lamaa oliif isa mudateerraa bayyanachuun har'a akka heeru mirkaneessaniiru. Sarara fuulduraa irratti Diago Jotanis miidhamarraa fayyuun garee waliin shaakala taasisuu BBCtu gabaase. Taphoota har'aa keessaa inni morkii jabaa keessummeessaaf eegamu bira Itilii Bergaamotti morkii Atalantaa fi Real Madrid walitti fiduudha. Shaampiyoon yeroo 15 Real Madrid tapha kanaaf Vinicius Junior akka taphatu beeksiseera. Taphatichi miidhama ji'a darbe isa mudatee as dhiyeenya taphachaa hin turre. Carlo Ancelottiin Vinicius haala gaariirra jira. Inni garee kanaaf baay'ee barbaachisaadha. Isa kaan ammoo yoo yeroon gahe ilaallaa jedhanii. Leenjisichi dabaluun Rodrigo fi Jude Bellinghamis haala gaariirra akka jiran ibsaniiru. Sadarkaa 24ffaarra kan jiru Real Madrid sadarkaa 16ffaarra kan jiru Atalantaa dabalatee marsaa itti aanutti darbuuf taphoota isaaf injifachuun qabxii kilaboota biroo eeguun dirqama itti ta'a. Gareen Gianpiero Gasperini illee injoo Atalantaan Champions League Awurooppaatiin taphoota 5 darbeen goolii tokko qofa keessummeesse. Tapharraa kanaaf Real Madriditti qormaataaf eegama. Shaampiyooniin Jarmanii Bayer Leverkusen dirree isaa Bayer Arena irratti Inter Milan simata. Qabxii 10 sadarkaa 6ffaarra kan jiru Bayer Leverkusen garee cimaa dorgommichaa Inter Milan waliin taphata. Leenjisaan Bayer Leverkusen Xabi Alonsoon sarara fuulduraa irratti Patrick Schick tapha kanaaf deebi'uu himanii jiru. Ammas garuu Victor Boniface hin fayyine jedhanii. Kaayyoon keenya marsaa nusa xumuraa gahuudha. Achi booda ammoo waan ta'uun ilaalla kan jedhe Alonsoon tapha tokkoon tokko isaa injifachuuf akka morkatan ibsee jira. Inter Milan qabxii 13 Liverpool itti aanee sadarkaa 2ffaarra jira. Garichi goolii 7 garii faallaa irratti galchuu goolii tokko sin keessummeessine. Harruma Shakhtar Donetsk Bayern Munich Red Bull Salzburg Paris Saint-Germain RB Leipzig Aston Villa Club Brugge Sporting Lisbon Brest PSV Eindhoven Dynamo Zagreb Celtic waliin taphatu. Taphni Girona fi Liverpool akkasumas Dynamo Zagreb fi Celtic sa'aatii 2:45 irraa eegala. Kanneen hafan hundi isaaniitu halkan sa'aatii 5tti taphatamu. Kilaboota 36 caaseffama liigiitiin dorgomsiisaa kan jiru Champions League Awurooppaa bara kana torbee ja'affaarra gaheera. Torbee kana taphoota xiyyeeffannoo argatan keessaa taphni kilaba yeroo jalqabaaf hirmaannaa dorgommii kana argate Jiroonaa fi shaampiyoon yeroo 6 Liverpool walitti fidu ni eegama. Jiroonaan taphoota 5 darbeerraa qabxii 3 qofa qabatee sadarkaa 30ffaarra taa'uun marsaa itti aanutti darbuuf carraa dhiphaa qaba. Morkataan isaanii ammoo Liverpool taphoota 5 injifachuun ga'umsa olaanaa ramaddii olii galaa dursaa jira. Leenjisaan Jiroonaa Michel Sanchez gareen isaanii Liverpool injifachuuf waan addaa raawwachuutu nurraa eegama jedhaniin waan dandeenya ni yaalla kan jedhan Michel seenaa hojjechuuf akka morkatan dubbataniiru. Liverpool garee cimaa addunyaa kanaati kan jedhan Michel dhibbeentaa dhibba morkachuuf qophiidha. Abjuun taphattoota garee keenyas kanuma marsaa kana ni darbina yoo ta'e garee koof waan guddaadha jedhaniin. Leenjisichi gareen isaanii taphataa sarara fuulduraa lammii Ijiptii fi Liverpool Muhammad Salah irratti xiyyeeffachuun akka taphatan taphattoota isaanii akeekkachiisu Super Sport gabaaseera. Leenjisaan Liverpool Arne Slot goolii eegaan garichaa Alisson Becker miidhama ji'a lamaa oliif isa mudateerraa bayyanachuun har'a akka heeru mirkaneessaniiru. Sarara fuulduraa irratti Diago Jotanis miidhamarraa fayyuun garee waliin shaakala taasisuu BBCtu gabaase. Taphoota har'aa keessaa inni morkii jabaa keessummeessaaf eegamu bira Itilii Bergaamotti morkii Atalantaa fi Real Madrid walitti fiduudha. Shaampiyoon yeroo 15 Real Madrid tapha kanaaf Vinicius Junior akka taphatu beeksiseera. Taphatichi miidhama ji'a darbe isa mudatee as dhiyeenya taphachaa hin turre. Carlo Ancelottiin Vinicius haala gaariirra jira. Inni garee kanaaf baay'ee barbaachisaadha. Isa kaan ammoo yoo yeroon gahe ilaallaa jedhanii. Leenjisichi dabaluun Rodrigo fi Jude Bellinghamis haala gaariirra akka jiran ibsaniiru. Sadarkaa 24ffaarra kan jiru Real Madrid sadarkaa 16ffaarra kan jiru Atalantaa dabalatee marsaa itti aanutti darbuuf taphoota isaaf injifachuun qabxii kilaboota biroo eeguun dirqama itti ta'a. Gareen Gianpiero Gasperini illee injoo Atalantaan Champions League Awurooppaatiin taphoota 5 darbeen goolii tokko qofa keessummeesse. Tapharraa kanaaf Real Madriditti qormaataaf eegama.
Championin Germany Bayer Leverkusen Dresa Bayern irratti Inter Milan simatam. Qabxii 10 sadarkaa ja'affaarra kan jiru Bayer Leverkusen garee cimaa dorgommichaa Inter Milan waliin taphatam. Leeyisaan Bayer Leverkusen Xavi Alonsoon sarara fuulduraa irratti Patrick Schick tapha kanaaf deebi'uu himanii jiru. Ammas garuu Victor Boniface hin fayyine jedhanii. Kaayyoon keenya marsaanuu isa xumuraa gahuudha. Achi booda immoo waan ta'uun ilaalla kan jedhe Alonsoon tapha tokkoon tokkoo isaa injifachuuf akka morkatan ibsee jira. Inter Milan qabxii 13 Liverpool ittaanee sadarkaa lammaffaarra jira. Garichi goolii torba garii faallaa irratti galchuu goolii tokko sin keessummeessine. Harruma Shakhtar Donetsk Bayern Munich Red Bull Salzburg Paris Saint-Germain RB Leipzig Aston Villa Club Brugge Sporting Lisbon Brest PSV Eindhoven Dynamo Zagreb Celtic waliin taphatu. Taphni Girona fi Liverpool akkasuma Dynamo Zagreb fi Celtic sa'aatii 2:45 irraa eegala. Kanneen hafan hundi isaaniitu halkan sa'aatii 5 taphatamu.